إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يا سبا بر كيس جرو برا أكا نما سوداتشيسو كنو دائما كيچو كانني أرغتني مچا برانغران أنجرو كانتو أجيسي أبيرا إساتو أجيسي جيچو أبوليس أباتو دائما چبو كان غدو أباتي بجده أجيسي جيچو مچان كن تربال لما درا كأما أجيسي كنو دائما كيسان فوده ديمي جرا qarshii kuma dhibbanaa kennitan malee qarshii kuma dhibba akkaawuntii kiyyarra galchitan malee daa'ima keessan isiniin deebisu jedhee maatii abbaatti hime. Warri qarshii kuma dhibbaan ergineef hin kennineef garuu daa'ima kana inni galaafatee jira. Hedduu waan onnee namaa cabsu. Maali garuu barri akka kanaa torbaan lama dura ni yaadatta yoo ta'e godina Baalee keessatti abbaan ijoollee lamaa ufii manaa ijoollee isaa ta'u ufii dhale fuudhee manaa bahee ajjeesee boollatti gatee biraa gale. Har'a ammoo wanti kun deebi'ee uumamu barri kun dhugamatti nama sodaachisu. Bara akkamii keessa jirramee kichuun kun maal beeka? Daa'ima waggaa lamaati gadoo abbaatiif jedhee daa'ima kana yoo ajjeesu gadoo obboleessa isaatiif jedhee cubbuu kana yoo ajjeesu maal beeka cubbuun kun daa'imni kun garuu bara akkamiiti wallaahi onnee kiyyan na cabe maal gadoo fedhe yoo qabaate saniiyyuu bakki itti taateen kun ta'e Dodola godina Arsii Lixaa keessatti jechuudha. Dodola gandaan itti dhaladhee guddadhe keessatti. Garuu wanti akkanaa yoo ta'amu onnee nama cabsa. Ganda safuu beeku keessatti Arsii safuuf aadaa duudhaa cimaa qabdu keessatti badii fedhe yoo namichi abbaan daa'ima kanaa nama kanarra dalage Arsiin dhugaa teessi jalaan balleessitu sii argiti. Seeraanis amantiinis jaarsaanis gara kamiinuu duudhaa jabaa qabdi Arsiin. Waan akkanaa kun yoo ta'ee mul'atu hedduu garaa nama nyaata. Hedduu onnee namaattu nama caba. Dhugaa isiniin jedha. Bara xumuraa akka irra geenne zamana akiraa jedhan bara qiyaamaan dhufte san akka irra geenne taateewwan mul'isaa jiran kunoo taatee akka kanaati jechuudha. Kana caalaa cubbuun kun maal beeka yoo dhugaadhaan itti aaree jiraate ishi jaarsattuu himatee woo arguu fi yeromoonti aariin sadarkaa san isa geessu yoo dadhabde maal aarii fi abbaa isaa akka isa gadeesse san gadoo irraa qabutti hin bayu kunoo ajjeesee taadha harka poolisii uf kennate haga jedhan san abbaa isaa san ajjeesee dhiirummaan akkasii harka ofii poolisiitti hin kennatu garuu duuti ilma namaa ajjeesuun yakka yoomillee nama biraattiif rabbi biratti illee yakka yooma ta'e cubbuun kummee maal qaba? Cubbuun kummee maal dalagee qaba? Maal beeka? Isatu isa gadeesse yaa rabbi kiyya wallaahi bara akkamii akka keessa jirru hedduu nama ulfaata baay'ee onnee kiyya cabe keessaafuu ganda kanatti